Yoo waan kennitanii kaatanii haasoftanu dhugaa rabbiin kennina kenni keessan haafu bakka. Maaf ijoollee boosistu sen? Kennitanii kaatanii harka keessaniin kennitanii kaatanii maaf haasoftu? Haasoftanii maaf ijoollee boosistu? Rabbi si haadhaabu har'asii funuun nan qabdu firan qabdu ettani sa'a 24 ilmoo rakkattu ilmoo sadaqaadhaan guddatte jette akka waan guyyaa tokko sumunii wayinaa kennitee beela na baaste ilmoo kiyya beela baaste guyyaa tokko mana yaalaa na geessite jechuudha. Warra asirra surree waxaratee hudduu qullaa asirratti taa'ee sadaqaa kadhatu maa jedhan arrabsin. Ani ilmoo kiyyaa kadhadheef si gube. Asirra ba'een sadaqaa kadhadhe uffata nafee kadhadhe laayibii mamaa seentii ilmaan isitti waliin kolfitee taphatti. Yoo waan kennitanii kaatanii haasoftanu dhiisaan kennina. Dhugaa rabbiin isiniin jedha hin kenninaa bakka namaaf. Jalqabuma namni kennee kee waan haasa'u haasee hin arrabsus. Innaa isiin immoo yeroo isiin akkasitti boossu namni dadhabina si agarraan yoomuu mataa si irraan bu'u. Yoomuu akka kana si boosisa. Bakka asii waa tokko balleessitee naan akkuma kana asii boosisa deebi'ee. Innaa cimina kee agarsiisuu qabda namni yeroo waan akkasii haasa'us calluma jechuu qabda bakka. Maaltu si boosisa isaayyuu immoo onlaayinii irratti akkasitti immoo paablikii irratti hin bu'amu. Yoo boossis qophaa kee dubbattee boossa malee tu namni sin argin. Akkasuma tafan irratti boonyaan namni sirraan deebitu. Ammas immoo tokko jirti abbaa manaa kootiin jaarsa jedhan ettee kan boo'icha boossu. Qoyaa siisisinitti nagarsiisa. ማንም ሰው ላይ አይታለች እኔ ባል ሽማግሌ መሆኑን አይታለች እኔ ባል ሽማግሌ መሆኑን ኢትስ ኦኬ ወላሂ ኢትስ ኦኬ በቃ ችግር የለውም። ምን ገጣ ዘደባትላለች እንዴ ራሷ ናት ሜንሽን አድርገኝ ጻፈችኝ ያነበብኩላትኝ። ዝም ብለው ነው የሚናገሩት የሰው ነው ዝም ብለው ማልተነማ ቦሲስ አባ መናቁቲን ጃርሰ ጀዳን የቲያከስ ቦውዚ ማይንሽኩናማ ረዲሳ ሲና ዲከነ በቃ ላውፍ ሎፍላፊሲና በቃ ጽማታ Guyyaa imaltu duruu simbirra halkanuu guyyaa ta'a gaafa yaadani cinaacha lamaan irra fuutam jaalate onnee farda yaabbata gaafa yaadate birta diida bunnee yoo daraaru godaansa yaada rabbisa baraare rabbi talaame buna dhaabbateetoo jimma kan buune maatoo yaadate. Dambi sallo darara bunike firito la kunusi godake pandarare firi habu batu jalalli ko sitti ha mullat me kannuge buna edu make arraba usilalu male kametti dikon siguntise jalalli ke halkanna dulchise jalalli Jimmittiin ko bakka keessuun si qulqulluudhaam
Siifuyyuu sodaadheera laamma ammaan siifuyyuu sodaadheera akkasitti siyyuu jaalala akka kana immoo babbareedan udanuutu jira mimii tokko lama ammoo ammas wajjin laalla. Tortoraan kun utuu waan biraatiin moo dadhabdu. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa walitti kan darbattani kubbaa miti rasaasaa. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa. Waatu jira waatu. Waatu jira waatu. Waatu jira waatu. Waatu jira waatu. Eekaa namoota bebbeekamoo fi namoota danuutu iyyuu sagalee ta'aa jira. Sagaleen kun immoo waan ta'e fudhatee dhufa. Kana baraasen calluma jedhamee inni iyyamu kunis waan ta'e qaba. Biyaansi teenshinii guddaa argatu jarri sun. Hayran dizi okudum bir arada. Eekaa kunis ammas yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiitiiwwan babbeekamoo keessattis akkana salaamaawii salfiin ba'amaa jira. Innaa wanti kun amma inni furmaata argatutti kan namni deebi'aan jiru. Furmaatas argachuudha qaba. Namni boo'ee hin hafu. Bakka jarri boosisan sun tagabiyoon qixaat maagneet allabaቸው. Gareedis kaa wanti isatti dhaga'ame akka kanaan ibsataa jira. Sargii wayi. Sargii tokkotuun isinitti agarsiisan amma yawwana. Dhugaa rabbii sargii akka kanaatti qophaa'etu agartani jechuudha. Akka kanaatti wal fuudhanii akka jarri wal hin hiikne malee akka jarri wal hin hiikne. Udah aferum nih, nih ada bulbina. Ayo. Bayan. Rijau. Mabruk ya. Bisa warayo. Sudah berum nih, ada berdinai. Maanni makiinaan tokko hin jirtu makiinaan natti mul'atu. Garuu karaa ammaa keessa makiinaan hin galu. Maaf garuu birraan godhan. Moo birruma keessa bokkaan roobaa jira qoy biyya akkasii kan. Biyya bigidee birraa kana bokkaan roobu jira jechuun ituma roobeedha hin qodaafii qoramti wanti sun. Maaf birraan godhan. Bicha jaalala akkasiitiin wal fuudhamee kaa'ame wal gadhiisnaan kun baay'ee cimaadha dhugaa rabbicha. Bineensa irraa caaluu namaa ilmi namaa muu namaa. Kan namarraa citee namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfaa. Hin boonyuu gahaa baraan bohaa nabnu waadaa jiru cabsii ol deebinee rabnu. Halkaasi malee seenee ol darbeetiin ni mana kee daale ajjeesii dibatu. Akkas diina keenya irratti tokko ta'uu qabna. Dhugaa rabbii diina keenya irratti tokko ta'uu qabna bakka. Yeroo kamiin wal nyaachuu hin qabnu. Ati akkasii ati Jimmaadha ati Arsiidha ati Wallaggaadha ni jedhamu kana keessatti hojjetu. Gizee sana kan xalaanni keessi akka tafee nyaatu. So gizee akkasii tokko ta'uun dirqama jechuudha.
namni birrii 50 ol hin qabne yeroo ammaati ka dhiirumti birrii 50 ol akkaawuntii isaa irraa hin qabne kana booda dhiiruma jedhamuun qabu. Maqaan keenya ture Boontuu. Ankooma caaltuudha walaabar. Anis Fooziyaadha. Yoo dhuguma sanyii leenca sanyii gootaa taate akka miliyoon dirribaa yeroo hundaa keekii nyaadhu. Akka miliyoon dirribaa yeroo hundaa bargerii piizaa nyaadhu. Akka miliyoon dirribaa yeroo hundaa foon nyaadhu bakka zimette yeroo hundaa raafuu nyaatiin. Arraafuu ijumaan argana jibbisiisaadhaan bakka. Arraafuu argee jennaan distiisee wajjiniin dhiiteen allayyaa ishee galchan. Bakka dhugaan jirtu kanadha bakka. Ijoollee wallaggaa yoo taate immoo goommana nyaattee iyyuu hin beektu bakka. Keekiidhaan guddatte ijoollee wallaggaa dhugaan jirtu koo kanadha. Kitaaba miliyoon dirribaa barreessee boqonnaa 200 lakkoofsa 100 hanga 50 akkas jedha. Abiddarraa uumamte abidda keessa jirtas gara abiddaatti deebitas. Kanaafuu yeroo hundaa foon nyaadhu, nyaata madaalamaa nyaadhu, kuduraaf muduraa garaagaraa nyaadhu, ataakiltii fayyadamii jedha bakka. Kana ilaaluu dandeessas. Asii ol deebi'ee moo maal jedha beektaa? Foon nyaadhu, foon hoolaa, foon re'ee nyaadhu jedha bakka. Aannan dhugii jedha bakka. Asii gad deebi'ee moo maal jedha? Timira garaagaraa fayyadamidha. Damma nyaadhu jedha bakka. Yeroo ilaaltu jechuudha. Kanaafuu goommana nyaatiin anshiroon ijumaan argana jibbisiisan waaqayyo isaa balleessu lafa kanarraa. Anshiroon distiisee wajjin caccabsan nan jiraachisin. Kanaafuu foon nyaadhu yeroo hunda. Yes. Nama kisee hunda foon nyaatu fakkaataa mucaan kun. Dhugaa rabbiin qadaadinaa nama kisee hunda foon nyaatu fakkaataa. Raafuu sun akka qalliitti ilaaltanis. Raafuun ikkoo nyaata guddaadha. Dhugaa rabbiin isin jedha. Shiroodha kan nu qabaree jiru. Maalaasuuf nanu. Nama akkasiin dhagayinaasin bakka dachee kanarraa nu hariisuudhaaf bakka jarra akkasii. Nama akkasii akka hin dhageenye laasin. Akka hin dhageenye kana dhageessanii immoo deemaatii waan qabdan ofitaa jedhan ልጅ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በአዳማ ከተማ ሐሴት የተባለችውን የ24 ዓመት ወጣትም በስለት ወግቶ የገደለው ግለሰብ ነው። በትናንትናው ዕለት ታዲያ አስቸኳይ ፍርድ ተሰጥቶበታል። በዚህም የእድሜ ልክ እስራትም እንዲቀጣ መወሰኑን በትናንትናው ዕለት ሰምተናል። ይህ ግለሰብ ሐሴት የተባለችውን የቴቴ ባርና ሬስቶራንት ማኔጀር የነበረችውን ግለሰብ እዚህ ጋር በምትመለከቱት ቢላህ ነው ወግቶ የገደላት። ታዲያ ከዛም በቁጥጥር ስር ላለመዋል አምልጦ ነበረ። ፖሊስ ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር እንዲውል አድርጎትም አሁን ላይ የእድሜ ልክ እስራት እንዲፈረድበት መደረጉን ሰምተናል። አከሚት ይላልተን ፍርዲ ከነ ሙጫ ሐሴት ጀዳምቱ ሲጊዜ አዳማ ከሰቲ መነፎኒ ቀብዲ መነፎኒ ተጀቱ ወጀኖ ጀቱ ነው ተፈካት በከ አፍሪሞ በከሸን ወራኔ አጄሲ እና ሰናም ቦደም ዋርካ በውዳ ጀዴ ገራ ሐዋሳ ዴሜ ቱረኒ ሐዋሳ ከሰቲ ቀበሜ ዱፊ እና ነምችኩን ቀበሜ አመካ እንተኔነት ከነሜ ጅራ መፍርዲንሳ ከነሜ ጅራ ፍርዲንሳ ወጋጉቱ ወጋንኩቱ ገሩ ሙጨቲ ከነ ዴቢሱ እንደንዳ ጀተኒ ያዱ በቃ ኢቷናቴ እኮ ወላሂ ነምኒ አጄስ ያጄፈሙዱ መቀባ በቃ አጄስና አጄፈሙዱ ወካን አንታኔ መኒ በራ ባራታን ጅሩ ቤክቱ እኔ ካን ወላ ጄሱ ዲሳን ጅሩ አከኔ ዲሱ ጀናን ዋና ከሲ ያረት ፈራቹን ድርቃ ማሰላ ከዚህ በኋላ የምበላው ምግብ እንኳን በስማም ብዬ አልባረከው ወይ ቢስሚላህ ብዬ ባርከዋለሁ ወይም ዋቃ ጉራቻ ምግብ ባርክልን ብዬ እበለዋለሁ። ምክንያቱም በስማም ብዬ ስባርከው ጭንቅላቴ ላይ ይመጣው አስተኝታችሁ እንደበግ ያረዳችሁት ያ የኦሮሞ ወጣት ነው። ለነገሩ ከየት ትማሩ? አባተ አጎተ ለጥማድ በሬ ብሎ ገሎ ፊንፊኔ ላይ በዘበኝነት ሲኖር የአባት ፍቅር ምንነትን ሳታውቅ ያደግ አስተኝተህ በስማም ብለ ብታርድ ከዚህ ውጪ ካንተ ምንም አይጠበቅ። የሃይማኖት አባት ቄሶች ነን ባይ ቆሻሻ ፖለቲከኞች የሀገሪቷን ጠቅላይ ሚኒስትር በየውጭ ሀገሩ ላይ ተቀምጠው የፖለቲካል አሳይለም ለማግኘት ሲሉ ግደሉ ሲሉ ባይን በብረታችን አይተናል። የትግራይ ህዝብ ላይ ያ ሁሉ በደል ሲደርስ ባርከው የላኳችሁ የሃይማኖት አባቶች ናቸው። የሚያሳዝነኝ ምንም በማያውቀው መከላከያ ደፈረ ተባለ፣ መከላከያ አረደ ተባለ። ግን አራጁም ደፋሪውም ገዳዩም እናንተው ናችሁ። ዋጡት። የነጠላው ስር ቁማርተኛ ፖለቲከኞች ወዴት አላችሁ? የኦሮሞ ወጣት ይሄን ጋላ በስማም ብለህ ረዳው ሲባል እንደ በግ
ደሙ ሲፈስ ወዴት አላችሁ? ለምንስ አላወገዛችሁም? በነጠላ ስር ተደብቃችሁ የፖለቲካ አጀንዳችሁን የፋኖን ሴራ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ በክርስትና ውስጥ እያድበሰበሳችሁ መርዛችሁን የምትዘሩ ቲክቶከሮች፣ ሃይማኖተኞች ወዴት አላችሁ? የልጅ ማኛ ባህሌ፣ ትውፊቴ፣ እሴቴ የምትዩ ምን ነው አላወገዝሽም? ምን ነው እንደ ካቻምናው የጉማ አዋርድ ሜካፕ ተለቅልቀሽ ድራማ አልሰራሽም ነው? ወይስ የተገደለው ጋላ ስለሆነ ምን አገባኝ ብለሽ ነው? ያያዘ ልደታ፣ ማይኮ፣ ቴዶ ምናምን የምትባሉ የነጠላው ስር ቁማርተኞች በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ተደብቃችሁ ሴራችሁን የምትሰሩ የኦሮሞ ጠላቶች ምን ነው ዝም አላችሁ? ምን ነው አላወገዛችሁም? ይሄኔ ይህ ልጅ የታረደው ቢስሚላይ ተብሎ ቢሆን ኖሮ እስላም አራጅ ነው ትሉ ነበረ። የኦርቶዶክስ ምዕመናን ጥቁር ልበሱ ብላችሁ አገሪቷን ታጨልሟት ነበረ። ይሄ የሚያሳየው ለኦሮሞ ሕዝብ ያላችሁን ጥላቻ። አሁንም ደረቴን ነፍቼ እነግርሃለሁ። እስቲ ወንዶንክ ይሄን ቪዲዮ ስቲች አድርገህ ወይም ዱዌት አድርገህ ስራ። ፋኖ ደፋሪ ነው። ፋኖ ገዳይ ነው። ፋኖ አራጅ ነው። ፋኖ አይደለም ለኢትዮጵያ በቅፉ ስር ያደረገው ለአማራ ህዝብ እንኳን የማይጠቅም አሸባሪ ቡድን ነው። የእናንተ ዓላማማ ይሄን ልጅ አርዳችሁ የኦሮሞ ወጣት ቄሮ መንግስት ላይ እንዲያምጽ ከመንግስት ጋር እንዲገጫጭ ብዙ ደም ኦሮሚያ ላይ እንዲፈስ ነበር። አልሆነም። የኦሮሞ ወጣት አሁን ነቅቷል። የኦነግ ደጋፊ የሚሆን የሸኔ ደጋፊ የሚሆን የብልጽግና ደጋፊ የሚሆን አራጃችን ፋኖ ነው እያለህ ነው። ምክንያቱም ፋኖ አራጅ ስለሆነ ገዳይ ስለሆነ ለፖለቲካ አጀንዳ ብላችሁ የኦሮሞ ህዝብን የኦሮሞ ወጣትን በዚህ ያህል አሰቃቂ በሆነ መንገድ ለማየት በሚዘገነን አሰረት ያዳብኑ ገሩ ናፉ እንዴ ቢፈና ነውስ ዱጋ ረቢንስ እንጀራ እንዴ ቢፈና ጉማን ኬኛ ናፉ አከሰቲ ወነም ተኩዱዬ ተኮንታው ዘደምኒ ወልገገላፈነታት ዱጋ ረቢንስ እንጀራ ተኩዱዬ ተኮንታው ዮኪን ዋን ከናፍ ሞቱማን ነው ተጀነ ጉዳይ ረትፍረቹ ቀባ ዮኪን ሞ ኡመቱ መተየ ጀኖ ሳቲን ጉማ ከነ ደፈተ ፖለቲክስ ሚቲ ሐቂቁማ በቃ ሁን ዱጋ ረቢ ሐቂቁማ ጅሩ akkamitti namni tokko akka hoolaatti akkasitti qalama እና akkasitti tuffatamne namni dhiisu hin jiru jedheera gurbaan tokko ko namni kan si kabaju yoo waan godhamtee ol gootu yoo kana goote nummoo ixifii kana yoo goone deebisne waan sona hin kabajamte sana lamuu sitti hin deebitu because waan akka sanaatiin na deebise of asaba yoo san hin taane namni tokko nurraa gadi taa'an jiru yoo san hin taane haati keenya bo'uun dhiistu yoo san hin taane uummanni keenya bo'uun dhiisu maaliifu wanti hafee nafa malee gumaan isaa bo'uun dhiisu sagantaan har'aaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa baratammoo itti deebinutti